Ashama harka fuudhee hordoftootaaf kabajamtoota chaanaalii keessa jalatti argamtan marti keessan bakka jirtan nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jecha baga bara haaraa bara 2017 finnee bara 2018 geenye wajjumaan isiniin jedha bara gaarii bara nageenya kan jaalala kan tokkummaa kan fayyaa isiniif haa ta'u kan waan dhabdanitti argattan isiniif haa ta'u isiniin jedha sumaanee warroonni YouTube channel kiyya faarawaa taatanii subscribe like share gochuun najajjabeessa warroonni YouTube channel qabaatan immoo comment jalatti na barreessa anillee subscribe like share sinii godhaan siniin jedha ummata qashtii ummata jaalala bakka jirtanitti ayyaana gaarii fayyaa argadhaa rabbiin kan biyya namaa jirtanillee biyya keessatti waaqayyoon nagaa sinaa galchuun siniin jedha kan maatii keessan adda baatan kan daa'ima keessan gattanii ofiif dabarsa daa'ima koo guddifadhattee biyyaa baates rabbiin daa'ima kee maatii nagaatti mana nagaatti sinaa deebisu rabbiin biyya keenyatti abbaan haa godhuun siniin jedha wajjumaanii egaa biyya namaa kana keessatti gammachuun ni jira gaddi ni jira jechuudha sinii galee hundi keenya yoo akkuma bifti keenya adda adda ta'e haalli jireenya keenyas adda addaa jechuudha kana jechuun kiyya maaliif guyyaa ayyaanogaa namoonni tokko haadha ofii yaadata abbaa ofii yaadata kan immoo maatii ofii horate kan qabu maatii ofii yaadata jechuudha kanaaf rabbiin jajjabina isiniif haa kennu garaan jabina isiniif haa kennu namni gaafa biyyaa ba'u waa hundumaa dhiisee biyyaa ba'a ayyaana ayyaaneffachuu maatii ofii wajjin kolfanii taphachuu guyyaa yeroo bira soo ta'e guyyaa ayyaana soo ta'e guyyaa lafaa soo ta'e jechuudha waa hundumaa gaafa biyya kee keessa baatu waa hunda gattee baate jechuudha sinii galee astaanii yoo garaa of nyaatan kan gaabbii akkanumaaniin dhufee laata akkanumaaniin akkana ta'eera har'a akkam waan akkasii sana dhiisa isa sana hodhiista sammuun keessan fayyaa ta'a jechuudha kana jechuun maaliif hojii biyyaa baatanii maatii kee guddifachuu biyyaa baate mana kee guddifachuu biyyaa baate obboleessa obboleetti haadha abbaa kee akkasuma immoo ilmoo yoo qabaatte ilmoo kee guddifachuuf yookaan isaan bira dhaabbachuuf yookaan haala gaariin barsiifattee boruuf iftaan itti gammaduu fi biyyaa baate jechuudha namoonni immoo akkasii kanatti jechuudha karaa biyyaa ba'ee hojjetatee dalagatee ofis gargaaree maatii ofiis gargaaru kan dhabu baay'ee jira kan guyyaa kana algarra jiru jira kan guyyaa kana du'u jira kan guyyaa kana dhukkubsatin jira kan guyyaa kana waan nyaatee waan dhugu dhabus immoo hin jira sinii galee nuti immoo kan fayyaa qabnu sinii galee kan fayyaa qabnu kan nagaan biyya namaa teenyee hojjetannu waaqaan maarraruun qabu bakka jirrutti hundumaayyuu kolfaan haala gaariidhaan dabarsuun nurra jira jechuudha maatiin keellee maatiin keessanillee yookaan maatii keellee yoo dubbisu fuula bareedaa yaada bareedaa rakkattullee sinii galee namoonni tokko hamma guyyaa ayyaanogaa yoo haadha dawwalu yoo maatii ofiitti dawwalu ni bu'aa beektanii gaafa gaddi akkasii sun abbaa isaaniitti dhagahame maatiin sunillee haala gaariin ayyaana isaanii ayyaaneffachuu hin danda'u waan akkanaa kan ofirraa dhaaban siniin jedha namoonni akkasii immoo fakkeenyaaf ani jechuudha biyya namaa kana keessa yeroo baay'ee deddeebi'ee biyya namaa kana keessa ture garuutu iyyuu homaanatti fakkaatu dhugaa dubbachuu fi akkuma asitti homaanatti fakkaanne biyyatti illee ogale waa'ee ayyaana natti fakkaatu rabbi dhuguman siniin jedha maaliif keessi koo daameeji ta'ee jira baree jira maaliif waan hunda baree jira iyyummaallee baree jira iyyummaa gaafa siniin jedhu amma osoo waan barbaadde amma biyya namaa kana waan barbaadde godhatte waan sana teecheetti fayyadamuu hin dandeessu takkatu tokko bishaan si waama tokko bunaa si waama takkatu tokko wayii si waama waan qopheeffatte sana sitti hin tolu kana waan ta'eef ofirraa dhiista jechuudha ofirraa dhiistee dantaa gootee ofirraa dhiista jechuudha kanaaf ani biyya kiyyatti illee yoo nan gale bakka kan asitti dabarsu kun maal ta'a keessa kiyya keessatti uumaa natti fakkaatu Ama jechuudha dhugaa waaqaaf lafa ayyaana dabarsee ayyaana maal jedhee shirri guddi jedhee maal jedhe waan jiru sana nan qopheeffadhaatti fayyadama garuu keessa kootitti gammachuun akkasii sun hin dhaga'amu jechuudha namoonni dhiifa manaa godhaatu jechuudha namoonni naannaa olii immoo gammachuun sun itti dhaga'amu yookaan waa hedduu yaadattan jiraachuu danda'u homaan natti hin gana homaan natti fakkaatu akka kootittiin siniin jedha
kanaafi jabaadhatu hojjedha rabbiin inni guddaan jechuudha waa hundu kinaamma ayyaanni kun darbeemi guyyaa takkaami si'aatii 12 ganamaa kaatee hamma galgala si'aatii kanatti boruu raafatamte jechuudha feetu cooma nyaadhu feetu shiroo nyaadhu feetu bulbulaadha nyaadhu feetu akka barbaadetti feetu sarruu uffadhu feetu warqee uffadhu dabarte bakka si'aatii guyyaa tanaa bichaadha sinii gale innaa si'aatiin takkittiin immoo rabbi biratti waa hojjetti jechuudha kanaaf ofirraa dhiisaa siniin jechuudha wanni itti dhimmamtan fayyaa keessanitti olmaa bultii keessanitti har'a oole akkamiin hin bula akkamiin hin ka'a yaa rabbii kiyya afaan koormatti hin dabarsin kan ormaanatti hin dabarsin jenne akka sanatti waaqa keenya kadhanne rabbiin fayyaa keenya nutti godhe waa maraayyuu dhaqqabuu dandeenya rabbi namni yeroo waaqa kadhatu maal jedha seeta yaa rabbi galgala na tolchi jedha sinii gala hamma galgala na tolchi jechuun amma yeroo ofirra jirtu san kaattee dhaqqabda waa hedduu hojjetachuu dandeecha gaafa garuu umuriin kee gaddeeme gara nama guddaatti deemte sana waa hunda godhachuu hin dandeechu akka amma kaattu kana kaachuu hin dandeechu kanaaf galgala na tolchi yaa rabbi galgala namaa immoo isa tarkaa qabaa kan galgala namaa kan boruuti miti kan guyyaa si'aatii daqiiqa kanaatu hin beeknuun jechuudha kanaaf hundumti keessanuu fayyaa keessanirratti tukuratii godhaa fayyaatu dursa waa hundumaa jechuudha sinii galee namni waa yaade hundan argatu namni akka yaade hundatti daandiin sun sirriin taatuuf xiqqoo ni jaallatti jechuudha daandii sana hundaayyuu rabbiin namaa sirreessa waan ta'eef rabbiin daandii keenya nuuf haa sirreessu siniin jedhaanaaf galatoomaa naaf jiraadhaa bakka jirteenti waaqayyoon fayyaa siniif haa kennu wanni hin argamne fayyaadha qabeenyi hin hojjetteen fidda waan ta'eef fayyaa nuuf haa kennu hunduma keenyayyuu video kiyya like subscribe share gochuun na bada dhaabbadha illee like share siniif godha warroonni YouTube channel banachuu barbaadan banadhaa koottaa waliin hojjenna waliin guddannan siniin jedha ilmaan Oromoo galatoomaa ayyaana gaarii turtii gaarii gurri keessa waan gaarii haa dhaga'u iji keessa waan gaarii haa arguun siniin jedha rabbiin biyya namaa kana keessatti hamaa maatii keessanii keessattu hamaa maatii keessanii siniin dhageechine siniin jedha hamaan maatii ofii baay'ee nama miidha hundumarraa siniin jedha yaa abbaa koo siniin jeechisiisi yaa haadha koo yaa ilmoo koo yaa koodee koo siniin jeechisiisini nagaan akka biraa baatanitti rabbiin nagaan itti sinaa deebisu haadhaaf abbaa keessanii warroonni haadhaaf abbaa sin qabnes immoo rabbiin sabrii siniif haa kennu kan du'etti boolloon biyyoon itti haa qallaltu boolla isaanii daadhiin haa guutu kan jiruuf immoo umurii nuuf haa kennuun siniin jedha naaf galatoomaa turtii gaarii naaf jajjabaadhaa galatoomaan siniin jedha